Aga dhagaa dhageettii keessan kan ta'e Oromiyaa Kaaffee Miidiyaa tokko jedhee qophiilee isin bohaarsan isin barsiisan. Shaanee samma fiigeessi bukkee darbee nutti mi'e manoon argine waan tokkoon beeku innaan bakka ajjeesanii obira darban. Kan adda nu taasisu intarneetii daataa keessan cuftaniin hordofuu danda'u keessanna. Jaacaalitu ofilaaluu hin danda'u. Garuu kaayyoo caalumitti wareegame gamaarsiisuunis gama siyaasaatiin hamma naaf danda'ame of duubatti hin jedhu. Maarree torban guutuu jirra kan isiniin jedhu Oromiyaa Kaaffee Miidiyaati. Booranni kun culturally conservative ta'uu malee sexually liberalidha. So that is what I wanted to study. Oromiyaa Kaaffee Miidiyaa dhageettii keessan isin dhaga'uuf jirra isiniin jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromoo irraatii nama addaa ta'e osoo hin taane rakkoo uummata Oromoo waan hubateef dirree falmaatti lubbuu isaa wareegee qabsaa jira. Oromiyaa Kaaffee Miidiyaa sagalee uummata Oromoo dhaga'uu fedha.